Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa har'aa kan isin dhiyeessinu lammummaa boqonnaa afuraffaa olaantummaa seeraa akka jedhudha. Olaantummaa seeraa jechuun maalidha akka jedhu bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kutaa kana keessatti olaantummaan seeraa fi olaantummaa nama dhuunfaa akkasumas danqaalee olaantummaa seeraa akkasumas barbaachisummaa olaantummaa seeraa waliin wal qabatan bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kutaa kana keessatti as jalatti akka yaada rimee olaantummaa seeraatti wantoota nuti ilaallu maalummaa olaantummaa seeraa hubachuudhaaf seera jechuun maal jechuu akka ta'e beekuun barbaachisaadha jechuudha. Seera jechuun gabaabinaan maal jechuudha isa jedhu yookaan ilaallu ta'ee seera jechuun kuufama qajeeltowwaniiti jechuudha. Seera kuufama maaliiti? Kuufama qajeeltowwaniiti jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kutaa kana keessatti gabaabinaan yoo haala kanaan ibsuu dandeenya. As bukkeetti kan argattan seera jechuun kuufama qajeelfamootaa fi dambiiwwanii qaama seera tumuun bahuu fi kan lammiileen hundi kabajuu kan qabanidha jechuudha. Eenyuun kan qophaa'udha jechuudha? Qaama seera tumuun kan qophaa'uu fi hojiitti kan hiikamudha jechuudha. Hojiitti kan hiikamuu fi kan lammiileen hundi kabajuutii qaban yookiin eeguutii qabanidha jechuudha. Seerri lammiilee biyya tokkoof eegumsa ni taasisa. Amma namni tokko yoo nu yakkuuf jedhu yookiin nu miidhuuf seenu adaraa seeraa jenna. Maal jechuu keenyadha? Qajeelfama jiru sanaan ofirraa ittisaa jirra jechuudha yookiin maloota adaba yakka seeraa jiraniin ofirraa dhowwuutti jirra jechuudha. Kana jechuun mirgoonni lammiilee qaamota biroo irraa kanneen akka namoota dhuunfaa, dhaabbilee adda addaa fi bulchiinsa mootummaatiin akka hin sarbamne ni eega jechuudha. Seerri immoo akka mirgi namoomaa, mirgi dhuunfaas hin sarbamne akkasumas bulchiinsi mootummaas akka hin sarbamne eegumsa ni taasisa jechuudha. Seerri dhimmoota uummatni jiruu fi jireenya isaa keessatti raawwachuu qabuu fi hin qabne adda baasee kan agarsiisudha jechuudha. Wanta dalaguu qabnuuf wanta dalaguu hin qabne kamtu yakka miti isa jedhu adda baafnee beekuudhaaf murteessaadha jechuudha seerri. As bukkeetti olaantummaa seeraa jechuun immoo olaantummaa seeraa jechuun seerri akkaataa qabiyyee seericha keessatti tumamee jiruun hojiirra ooluu jechuudha. Akka qajeelfama keessatti tumamee jiruun hojiirra ooluu jechuudha. Olaantummaa seeraa akka jennu kuni akkasumas bulchiinsi mootummaa seeraan ala aangoo akka hin fayyadamne daangessuu fi namni hundi seera duratti walqixa ta'uu kan agarsiisudha jechuudha. Olaantummaan seeraa bulchiinsi mootummaa aangoo humnaa olii akka hin fayyadamne akkasumas immoo namni hundi seera duratti walqixa akka ta'e agarsiisuuf kan dandeessisudha jechuudha. Olaantummaa seeraa jechuun kana jechuunis namni kamiyyuu seeraa ol miti jechuudha. Qaama kamiyyuu ta'e maalii gadidha jechuudha? Seeraa gadidha jechuudha. Seera qaamni caalu tokko hin jiru jechuudha. Seera duratti namni kamiyyuu walqixadha. Kutaa kana keessatti kana ilaaleetii jirra. Yaada rimee olaantummaa seeraa haala kanaan kan ibsinu yoo ta'u, seerri garaagarummaa namoota gidduu jiru osoo ilaalcha keessa hin galchiin hojii irra ooluu qaba. Namoota garaagarummaa ilaalchaa osoo gidduu isaaniitti hin uumiin maal gochuu qaba jechuudha? Hojiirra ooluutii qaba jechuudha. Sooressadha, hiyyeessadha, barataa miti, barateera, qotee bulaadha, daldalaadha jedhee osoo adda hin baasiin nama hunda ija tokkoon qixa kan ilaaludha jechuudha seerri. Kanaafuu seerri garaagarummaa koorniyaa, bifaa, sanyii yookiin sadarkaa irratti hundaa'ee lammiilee gidduutti loogii kan taasisu yoo ta'e haqa dhabeessa ta'a jechuudha. Inni nama baratedha, isheen nama baratte miti, inni qonnaan bulaadha, inni daldalaa jedhee kan adda baasu taanaan maal miti jechuudha. Olaantummaan seeraa kabajameetii hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf suuraa kanarratti akka argitan daree keessatti saalaan umuriidhaan adda osoo hin baasiin barataa bifa hundaan hirmaachisaa ta'een hirmaachisuun olaantummaa seeraa kan jedhu kana bifa salphaan yookiin immoo walqixxummaa kan jedhu kana bifa salphaan agarsiisuuf kan nu dandeessisudha jechuudha. Maddoota seeraa ilaalla. Tuqaa lamarratti maddooti seeraa maal fa'i? Yookiin seerri eessaa madda jettee yaadda jedha. Maddoota seeraa jechuun ka'umsa seeraa jechuudha yookiin hundee yookiin bu'uura seeraa jechuudha. Maddoonni seeraa isaan bu'uuraa bakka afuritti qooduu dandeenya jechuudha. Maddoota seeraa warreen gaarii sirriidha jennu jechuudha. Isaan keessas inni jalqabaa heeradha. Lammaffaan duudhaadha. Itti fufee kan jiru
heera, duudhaa, amantii fi safuu fi inni afuraffaan immoo qaama seera tumudha jechuudha. Warreen kana tokko tokkoon waliin kan ilaallu ta'a. Gara maddoota seeraatti deebinee akka jalqaba irratti ilaallu heeradha. Heerri qajeelfamootaa fi seera ittiin bulmaata waliigalaa waa'ee caasaa fi sirna bulchiinsaa dhaabbilee mootummaa fi akkaataa hojimaata isaanii kan hammatedha. Inni kun maal hammate jechuudha? Akkaataa sirna bulchiinsa mootummaa, dhaabbilee mootummaa fi hojimaata manneen mootummaa keessa yookiin immoo hojimaata caasaa sana keessa jiru kan of keessatti hammatedha jechuudha. Heerri daangaa aangoo bulchiinsaa fi mirga lammiilee ibsa. Daangaa maalii ibsa jechuudha? Aangoo bulchiinsa mootummaa fi kan lammiilee kan adda baasee kaa'udha yookiin immoo himudha jechuudha. Kanaaf heerri madda seeraa isa bu'uuraati jechuu dandeenya jechuudha. Biyyi tokko heeraa fi seera mataa ishee ni qabdi. Dambiiwwan wantooti heera keessatti barreeffamanii jiran immoo hojiirra ni oolu jechuudha. Lammaffaa irratti duudhaa kan jedhudha kan argannu yookiin baarratti duudhaa jechuun gochaalee faayidaa qabeessa hawaasni jiruuf jireenya isaa yeroo dheeraa keessatti uummatee fi kan hin barreeffamnedha jechuudha. Duudhaa jechuun kan hawaasni uummatee itti fayyadamaa jiru yookiin akka duudhaa barmaatilee godhee kan itti fayyadamaa jirudha jechuudha. Amala qajeelchuu fi walitti hidhuu kan qabudha jechuudha. Inni kun kan duudhaan hawaasaa maddoota seeraa keessaa isa hangafaati. Duudhaan hawaasaa fakkeenyaaf akka aadaa Oromootti yoo fudhanne aadaawwan Oromoo keessatti duudhaan wal gargaarsaa, duudhaawwan daboo yookiin yeroo hojiin adda addaa jiraatu wantooti ittiin malli ittiin wal gargaaran, malli ittiin rakkoo furan, malli ittiin nageenya isaanii eegsifatan durirraa kaaseetii ni jira jechuudha. Duudhaa hawaasaa kan jennu isaan kanadha. Hawaasni seerri ammayyaa osoo hojiirra hin ooliin walitti bu'iinsa furuuf, murtee kennuuf duudhaalee isaatti gargaaramaa ture jechuudha. Duudhaalee hawaasaa kana nama cabse hawaasni adabaa ture jechuudha. Akka afooshaatti ta'uu danda'a, akka naannootti hawaasni nama balleesse illee tooftaa ittiin adabuu ni qaba ture jechuudha. Inni kun duudhaa hawaasa keenyaa kan turedha jechuudha. Kan itti fufnee ilaallu amantii fi safuudha. Duudhaa fi heeratti aansee sadaffaa irratti kan argannu amantii fi safuudha. Amantii fi abboommiin isaa akkuma dhalli namaa humnoota uumamaa argu hubachuu fi sodaachuu eegalee madda seeraa hawaasaa ta'ee tajaajiluu kan eegale jechuudha. Maaltu amantii fi safuun Oromoo fakkeenyaaf safuu fi safeeffata mataa isaatii ni qaba. Amantiin akka namatti adda adda ta'us akka duratti garuu uummati Oromoo waaqeffataa ture jechuudha. Akka amantii waaqeffataatti akkasumas safeeffata mataa isaatii ni qabata jechuudha. Oromoon wantoota safeeffatu hedduu ni qabaata. Amantiiwwan hedduun qajeelfamoota hawaasi beekee eeguu qabu barsiisaa dhufaniiru jechuudha. Manneen amantaa keessatti wantoota safeeffataman ni jiraatu, wantooti hin godhin jedhaman ni jiraatu akka abboommiitti. Isaan sun safeeffannaa jenneetii kaasuu dandeenya jechuudha. Biyyooti baay'eenis qabiyyee heeraa isaanii kitaabilee amantii irraa fudhatanii itti fayyadamaa turaniiru jechuudha. Qabiyyee heeraa isaanii maal gochaa jiran biyyooti hedduun kan amantii irraa fudhachuudhaan gara aangoo isaaniitti fiduun yookiin immoo akka biyyaatti jijjiiruudhaan gara heeraatti jijjiiruudhaan itti fayyadamaatii jiru jechuudha. Qajeelfamoonni safuun hawaasaa keessaa mul'achaa turaniiru jechuudha. Qajeelfamoonni maal keessatti mul'achaa turanii? Safuu hawaasaa keessatti mul'achaa turaniiru jechuudha. Safuun safartuu gocha dhala namaati. Safuun safartuu gocha dhala namaati yommuu jennu namni tokko hawaasa keessatti amala inni agarsiisu safeeffannaa ni qaba moo hin qabu kan jedhullee akka safartuutti kan nuti adda baasuu dandeenyudha jechuudha. Amala nama sanaa waliin jiraannee kan arginu yoo ta'e waan gaarii fi badaa, waan sirrii fi dogoggora kan ittiin adda baasnudha jechuudha safeeffannaani. Biyyoonni safuu hawaasa isaanii heera isaanii keessa galchanii itti ni fayyadamu jechuudha. Biyyoota hunda jechuu baannus fakkeenyaaf biyyooti aadaa hawaasa isaanii sirnaan eeganii akka safuu fi safeeffannaatti hordofan ni jiraatu jechuudha. Biyyoota keenya dabalatee ni darbee ni mul'ata jechuudha. Safuu fi safeeffannaan aadaa irraa dhufe sun ammas itti jirama jechuudha. Kanaafuu seeronni amantii fi safuun sochii uummataa to'achuu mootummaaf galtee ta'aniiru jechuudha. Seeronni amantii maaliif eenyuuf galtee ta'aniiru? Uummata to'achuudhaaf mootummaadhaaf fayyadaa jiru yookiin mootummaa deeggaraa jiru jechuudha. Akka amantiitti fi akka safuutti mootummaan maal gochuutti jira? Uummata to'achuutti jira jechuudha. Safeeffannaa sana babal'inaan barsiisuutiin.
Mootummoonni qajeelfamoota amantii fi safuu seera godhachuun itti fayyadamu jechuudha. Qajeelfamoota maalii? Amantii fi safuu akka seeraatti itti fayyadamu jechuudha. Yeroo ammaa kanatti biyyoota hedduu keessatti fakkeenya bal'aa kaasuu dandeenya jechuudha. Afuraffaa irratti kan nuti arginu qaama seera tumudha. Barsiifataan seerri yeroo dheeraaf fedhii fi ajaja moototaa irratti hundaa'ee turedha jechuudha. Barsiifataan ajaja qaama biyya bulchuu qofaan kan murtaa'u ta'ee turedha jechuudha. Yeroo hedduu booda garuu qaamni seera tumu akka qaama bulchiinsa mootummaa biyya bulchuutti hundeeffame jechuudha. Qaamni seera tumu kophaatti aangoo mataasaa qabaatee kan hundeeffamedha jechuudha. Qaamni seera tumus qajeelfamoota aadaa gara seera tumamee fi qindaa'eetti jijjiiree adeemsa seera haaraa baasuuf taasifamu seera tumuudha jechuudha. Qaamni seera tumu qajeelfamoota aadaa maal godha jechuudha. Tumee qindeessee jijjiira. Sana keessatti adeemsa seera haaraa baasuudhaaf yookiin immoo tumuudhaaf ni gargaareetii jira jechuudha. Kan aadaarraa yookiin achirraa fudhatame kuni. Kanaaf qaamni seera tumus maddoota seeraa keessaa isa tokkodha jechuudha. Qaamni seera tumu madda seeraa keessaa tokkodha jenneetii fudhachuu dandeenya. Fakkeenya manneen barnootaa dambii ittiin bulmaata kan mataa isaanii qabu jechuudha. Seera tumatanii qabu jechuudha. Kan mataa isaaniitti qaama achi keessa jiru sana seeras kabachiisan adabanii yookiin qajeelchan kan mataa isaaniitti tumataniitti qabaatu. Dambiin ittiin bulmaata manneen barnootaa mirgaaf dirqama barattootaa kan barsiisotaa akkasumas seerotaa fi sirna hojimaata bulchiinsaa hammachuu danda'a jechuudha. Kana akka seera tumame tokkotti kaasuu dandeenya jechuudha. Barsiisaa ta'uu, barataa ta'uu, qaama bulchiinsaa achi keessa jiru dambii yookiin seera tumamee jiru akka mana barumsaatti kan faallessu yookiin kan jeequ yoo ta'e haala qajeelfamootaatiin adabamuutii ni danda'a jechuudha. Isinis dambii ittiin bulmaata kana adda baastanii wal gaafachuu dandeessu yookiin immoo siin quunnaminaanis beekuu dandeessu jechuudha. Itti fufuudhaan kan ilaallu 4.3 irratti barbaachisummaa olaantummaa seeraa kan jedhudha. Barbaachisummaan olaantummaa seeraa maalidha kan jedhu yookiin immoo olaantummaan seeraa maaliif barbaachise kan jedhu kan waliin ilaallu yoo ta'e kutaa gara gadiitti bal'inaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Olaantummaan seeraa jiruuf jireenya hawaasaa keessatti baay'ee barbaachisaadha. Kanneen keessaas gurguddoon kanneen armaan gadiitti jiran olaantummaa seeraa keessaa tokko diimokiraasii gabbisuudha. Diimokiraasii gabbisuun fakkeenya olaantummaa seeraa tokkodha. Olaantummaan seeraa qajeeltowwan sirna diimokiraasii keessaa isa tokkodha. Kanaaf sirna diimokiraasii dagaagsuu keessatti gahee olaanaa qaba jechuudha. Olaantummaan seeraa kan kabajamu taanaan diimokiraasiin dagaageera jechuuti dandeenya. Akkaataa qajeeltowwan olaantummaa seeraatti amantii, sabummaa, afaan, bifaa fi korniyaan otoo adda hin baasiin lammiin kamiyyuu seera fuulduratti maalidha jechuu dandeenya jechuudha. Walqixadha jennee kaasuu dandeenya jechuudha. Kanaaf olaantummaan seeraa bulchiinsa mootummaa diimokiraatawaatiif akka qajeelchoo yookiin akka kallattii bu'uuraatti kan ilaalamudha jechuuti dandeenya jechuudha. Isa kana bilisummaa qaamolee haqaa jajjabeessuudha. Inni lammaffaan bilisummaa qaamolee haqaa jechuun bakka olaantummaan seeraa jirutti qaamoleen haqaa kanneen akka mana murtii, abbootii alangaa, poolisii fi waajjirri poolisii dhiibbaa qaama alaa irraa bilisanii hojii isaanii raawwachuu danda'u jechuudha. Qaamotiin aangoo qaban kun manni murtii, abbaan alangaa, poolisii fi waajjirri poolisii sirnaan hojii itti kenname kan raawwatan taanaan bilisummaa qaamolee haqaa ni jira yookiin jajjabaateera jechuuti dandeenya jechuudha. Yookiin immoo alaa kallattiidhaan dhiibbaan osoo irratti hin jiraatiin hojii isaanii hojjechuu danda'u jechuudha. Abbootiin seeraa dhiibbaa irraa walaba ta'uun seera qofa irratti hundaa'uun murtii akka kennan isaan dandeessisa jechuudha. Olaantummaan qaamolee bilisummaan yoo isaaniif kan kennamu ta'e jechuudha. Aangoo isaaniitti sirnaan fayyadamanii seera hojiirra oolchuu danda'u. Inni sadaffaan mirga bilisummaa kabachiisuu. Bakka olaantummaan seeraa jirutti ilaalcha adda ta'e qabaachuu fi ibsachuun ni danda'ama jechuudha. Bakka maaltu seerri jirutti maal gochuu dandeenya jechuudha. Ilaalcha adda ta'e qabaachuu fi ibsachuu ni dandeenya jechuudha. Bakka olaantummaan seeraa jirutti bilisummaan saba himaalee hawaasaa kanneen akka raadiyoo, televizyiinii, gaazexaa fi miidiyaalee hawaasaa kanneen akka feesbuukii, tiiktookii, teelegiraamii, yuutuubii jennu ni kabajama jechuudha. Mirga bilisummaa kabachiisuu kan jedhu isa kanadha jechuudha. Akka sirnaan itti fayyadamnu jechuudha. Seera irratti hundoofnee osoo yakka hin hojjetiin sirnaan itti fayyadamuu jechuudha. Bakka olaantummaan seeraa hin jirretti garuu namni kamiyyuu mirga ilaalcha fedhe qabaachuu fi yaada ofii bilisummaan ibsachuu hin qabaatu jechuudha.
Bakka olaantummaan seeraa hin jirretti sooshaal miidiyaa irratti yookiin miidiyaa hawaasaa irratti baanee reediyoo irrattis, TV irrattis, gaazexaa adda addaa irratti baanee yaada keenya bifa barbaannuun ibsachuu hin dandeenyu jechuudha bakka olaantummaan seeraa hin jirretti. Afuraffaa irratti seera dhabdummaa fi abbaa irrummaa hambisuu. Olaantummaa seeraa yoo hojii irra oole lammiileen mirgootaa fi bilisummaa isaanii sirriitti ni hubatu jechuudha. Lammiileen olaantummaan seeraa ni jira taanaan seera dhabdummaa fi abbaa irrummaa ni hafa. Kunis mirgi isaanii sarbamuu fi dhiisuu isaa akka hubatan isaan gargaara jechuudha. Dabalataan seera dhabeessummaa abbootii aangoo fi uumamuu abbaa irree akka to'atan taasisa jechuudha. Hawaasni seera kan kabajuu fi mirga mataasaa fi dirqama mataasaa kan adda baasu taanaan abbootiin aangoo seeraan ala humna isaanii akka hin fayyadamne to'achuutii danda'a jechuudha. Biyyoota olaantummaan seeraa hin jirre keessatti sirnoonni abbaa irree gaaffii uummataaf deebii kennuurra humna fayyadamuu filatu jechuudha. Biyyoota olaantummaan seeraa yookiin immoo bakka seerri aangoo hin qabnetti uummata irratti miidhaan ni ga'a jechuudha. Abbaan aangoo aangoo isaa fayyadamuudhaan nama barbaadu miidhuu yookiin yakka barbaadu irratti geessisuu ni danda'a jechuudha. Biyyaa fi uummata hoogganan sodaachisuu fi doorsisuu barbaadu jechuudha. Namooti aangoo isaaniitti seeraan ala fayyadamuutii barbaadanii kana irraa kan ka'e lammiileen abbaa irree jala jiran mormiidhaaf gara daandiitti bahu jechuudha. Fakkeenyaaf suura kana ilaaluu dandeenya jechuudha. Suurri kun biyyuma keenya keessatti magaalaa Finfinneetti kan raawwatamedha jechuudha. Inni kunis mormii karaa nagaa fi deebii bulchiinsa abbaa irreedha jechuudha. Mormii uummatii karaa nagaa hiriira yookiin asfaaltiitti daandiitti bahee sagalee isaa kan dhageessifataa ture yommuu ta'u, abbaan irree wayyaaneen yookiin immoo yeroo sanatti aangoo irra ture garuu haala kanaan uummata dararuudhaan yookiin immoo mirga aangoo isaatti dirqamaan fayyadamuudhaan miilitariidhaan yookiin humna waraanaadhaan akka kanatti uummata gidirsaatii ture jechuudha. Kana fakkeenya fudhachuutii dandeenya jechuudha. Tolee, kabajamtoota daawwattoota keenyaa kutaa itti aanutti immoo mul'istoota kabajamoo olaantummaa seeraa jedhu qabannee isiniif dhiyaanna. Peejii keenya sheer, sabskiraayib gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Galatooma.